Ashillee kam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya aan Daraartuu Garbaati. Mootummaan federaalaa namoota 76 kanneen adda durummaan hokkoraa fi jeequmsa sirna salaataa Finfinnee irratti hirmaatan to'annoo jala oolchuu beeksise. Gama biraatiin ammoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi naannolee Oromiyaa fi Amaaraas qaamolee amantaa da'oo godhachuun jeequmsaaf hokkora uuman hin obsinuu jedhaniiru. Koreen waloo nageenyaa fi tasgabbii federaalaa ibsa ebela 2 bara 2022 galgala keessaa baaseen namoonni fi gareewwan kaayyoo hokkoraa fi jeequmsaa qaban sagantaa Finfinnee jeeqaniiru jedhe. Sababii ka'umsa jeequmsa hin taaneen sagantaa ayyaanaa salaata irratti hokkora isteediyeemiin alatti naannoo muuziyeemii yaadannoo wareegamtoota fannoo diimaa biratti ka'een humnootiin nageenyaa fi qabeenyarra miidhaan qaqqabu himame. Kanaanis namoonni adda durummaan shakkaman 76 to'annoo jala oolchuu koreen waloo nageenyaa fi tasgabbii beeksiseera. Miidhaa qabeenyaa fi humnootii nageenyaa irra ga'e jedhameen alatti hirmaattota ayyaanichaarra miidhaan qaqqabe akka hin jirres dubbataniiru. Humnoota garee shororkeessaa fi finxaaleeyyii irratti ejjennoo walfakkaataa qabaachuun akka barbaachisu himame. Humnoota garee shororkeessaa fi finxaaleeyyii nageenyaa uummata jeeqanii fi birmadummaa biyyaa gaaffii keessa galchaa jiran irratti ejjennoo walfakkaataa qabaachuun akka barbaachisu gorsaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Tolosaa Tasfaayee dubbatanii. Obbo Tolosaan dhaabbata pireesii Itoophiyaatti akka himanitti wayita ammaa wabiin jireenya lammiilee balaa shira garee shororkeessaa fi garee finxaaleeyyii irratti kufuus himani. Kanaafuu bakkeewwan hundumaatti ejjennoo walfakkaataa qabaachuun tarkaanfii fudhachuun akka barbaachisus himaniiru. Humnoonni garee shororkeessaa fi finxaaleeyyii fedhii dhuunfaa isaanii humnaan guuttachuuf misooma gufachiisuu biyyaa fi uummata shororkeessuuf hojjechaa kan jiran ta'uu dubbataniiru. Humnoota badii eenyuun iyyuu hin fayyadne bakkeewwan hundumaatti ejjennoon walfakkaataan qabame tarkaanfiin yoo hin fudhatamne balaa biyya irratti kan uumu ta'us himaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaan itti aanaan isaanii Wiiliyaam Ruutoon filannoo hagayya dhufu keessa geggeeffamu irratti waldhabdee cimaan waan uumameef aangoo akka gadhiisaniif gaafatanii. Pirezidaantii Keeniyaattaan biyyattiin rakkina diinagdee keessa jirtu akka mo'attuuf baay'ee hojjetaa hin jiran akkasumas karaa keessootiin mootummaa hin qeequ jechuun obbo Ruutoon himatu. Ruutoon gama isaaniin waggoota 2 oliif kaabineen walga'ee hin beeku. Kanas pirezidaantiin Uhuruutti himeeraa jedhani. Pirezidaantii Uhuru itti aanaa isaanii aangoorraa ari'achuuf aangoo hin qaban, aangoorraa ka'uu kan danda'an yoo himataman yookaan aangoo dhorkaman qofadha jedhani. Garaagarummaan pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa fi itti aanaa isaanii gidduu jiru wayita biyyattiin du'a pirezidaantii ishee duraanii Moi Kibaki gaddaa jirtutti ifatti mul'ate. Obbo Ruutoon pirezidaantii biyyattii itti aanuu ta'uu barbaadan marsaa biraaf dorgomuu kan hin dandeenye Uhuruun immoo mormituu kan turan Raayilaa Odinaagaa deeggaraa jiru. Dhimmi diinagdee dhimma muummee filannoo dhufaaf irratti haasa'amu ta'eera. Keeniyaatti yeroo ammaa qaala'insi sadarkaa olaanaa mudataa kan jiru yoo ta'u gatii mi'aawwan akka zayitaa, nyaataa fi boba'aa garmalee dabalaa jira jedhame. Dubartiin erga miila ishee tokko kaansariidhaan dhabdeen booda fiigicha eegalte walitti fufinsaan maaraatooniiwwan fiiguun galmee addunyaa Guinness World Recorditiif dabarte. Dubartiin ganna 46 Jaasik Haantibiroorismaa erga walakkeessa amajjiitii guyyaatti fageenya maayisilii 26.2 kan gara sa'aatii 5 fudhatu kan fiigdu yoo ta'u sanbata darbes walitti fufinsaan fiiguun maaraatoonii 400ffaa xumurtee kanaanis galmee addunyaatti beekamtii argachuufi. Dubbi himaan akka jedhetti galmee addunyaa irratti beekamtii kennuun gara baatiiwwan 3 fudhata. Gama kootiin waan an xumureef baay'ee gammadeera. Akkasumas yaada itti fufee fiiguus qaba jechuun dubbatti. Yeroo ammaas qaamni ishee yaalii riikardii cabsuuf taasisaa turterraa bayyaannachaa kan jiru yoo ta'u Afrikaa kibbaatti dhalachuun kan guddatte garuu Ingilaandii fi Neezerlaandii kan jiraatte Jaakiin baay'ee gammadduudha. Jaakiin erga miila ishee tokko dhabdeen booda fiigicha ofitti amanamummaa akka kenneef dubbatti. Jaakiin fiigicha kana miidiyaalee hawaasaa irratti qooduunis dhaabbata miti mootummaa namoota akka ishee miidhaa qaamaa qaban meeshaa namtolchee kennuuf $88 walitti qabdee jirti. Fiigichi irra caalaa tapha sammuuti garuu ammoo cimina qaamaas ni barbaada jechuun Jaakiin himteetti.
Egaan kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffannee xumurree jirra. Andaraartuu Garbaati. Qophiileen FIB kan biroon itti fufuu daawwadhaa nagaatti.